Hin gowwoominaa. Waaqayyo kan itti ga'isan miti yoo. Namni immoo waanuma facaafatee galfata. Qamadii facaaftee jirta yoo ta'e, qamadiidhuma galfatta. Garbuu facaaftee jirta yoo ta'e, garbuudhuma galfatta. Wanti ati facaafte sun sii biqila. Cubbuu facaaftee jirta yoo ta'e, cubbuudhuma galfatta. Gatiin cubbuu du'a waan ta'eef. Kanaaf waan ati facaaste lafti kee sii biqilcha waan ta'eef facaasuu toli. Facaasuu hin badin. Namni facaasuu bade haammachuunis rakkisaadha. Kanaaf Galaatiyaa 6:7 irratti Waaqayyo kan itti ga'isan miti jedha. Hin gowwoominaa.